كتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Ministeerri muummee UK Liz Truss aangoo gadhiifte rakkoomaan. And we set out a vision. Gibira xiqqaa fi guddina dinagdee guddaa karoorsine waan paartiin konservaatiif na filateef baachuuf waan hin dandeenyeef. Haleellaa Horroo Guduruu Wallaggaan raawwateen uummanni hedduun buqqaan gargaarsi kennamaa jiruu fi rakkoon achi jirtu waaqaf lafaa jedhan. Manni isaanii gubate, oomishi isaanii gubateedha baay'een isaanii. Warra kanaa kun midhaan duwwaa kennuufi miti, uffata barbaachisaa, tajaajila fayyaa barbaachisaa, tajaajila xiinsammuu barbaachisaa. Tigraayitti daa'imman 2,000 ol hanqina nyaataatiin du'uu himan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii Malaawitti reefi namoota jimlaan awwaalamee lammiilee Itoophiyaa ta'uu hin oollee jedhamee argama. Lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaa gaanfa Afrikaa gara Afrikaa kibbaa fi Awurooppaa galuu fi biyyoota Afrikaa kaak Malaawii, Tanzaaniyaa fi Moozaambiik keessatti yeroo qaxxaamuran hedduun lubbuu dhaban. Zalaalem Taadessaa dabalata qaba. Reeffi namoota 25 jimlaan awwaalame kan argame bosona kaaba Malaawii bulchiinsa Mizimbaa jedhamtu keessaati. Ragaan naannichaa argame akka agarsiisutti namootni du'uun bakka tokkotti awwaalaman kunneen lammiilee Itoophiyaati jedhe poolisiin biyyattii. Hundi isaanii dhiirota yoo ta'an umuriin isaanii waggaa 25 fi 40 gidduu ta'a. Jalqaba bara 2022 irraa eegaluun poolisiin biyyattii godaantota 221 ta'an Malaawii keessa qaxxaamuruun gara biyyoota biraatti galuuf turan to'achuu ibseera. Isaan keessaa namootni 186 ta'an lammiilee Itoophiyaati jedhe poolisiin Malaawii. Qondaalonni biyyattii akka himanitti godaantotni Malaawii ulaa ce'umsaa godhachuun gara Afrikaa kibbaa, Awurooppaa fi Ameerikaatti galu. Reeffi godaantota hedduu irra caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an kana duras Moozaambiikii fi Malaawii keessatti argameera. Bara 2022 ofiisarootni immigireeshinii Moozaambiik reeffa namoota 64 konteenera fe'umsaa konkolaataa gurguddaatti fe'ame keessaa arganii ture. Qondaalonni biyyattii BBCtti akka himanitti namootni kunneen osoo gara Afrikaa kibbaatti dabarfamanii qilleensa dhabuun ukkaamamanii du'an. Isaan kunneenis lammiilee Itoophiyaa akka ta'an himaniiru. Konkolaachisaa dabalatee namootni 2 yakka kanaan shakkaman hidhamanii ture. Yeroo reeffi namoota 64 argametti namootni 14 ta'an ammoo osoo lubbuun keessa jiru argamuun baraaramanii ture. Malaawii keessatti reeffi lammiilee Itoophiyaa yoo argamu kun kan jalqabaa miti. Bara 2012 bidiruun namoota 47 feetee Tanzaaniyaa irraa Malaawiitti ce'aa turte dheedhamuun lubbuu namoota 47 darbeera. Irra caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa fi muraasa immoo Somaaliyaa turan. Biyyootni akka Tanzaaniyaa, Moozaambiikii fi Malaawii hulaa ittiin godaantotni biyyoota baha Afrikaa irraa gara Awurooppaa fi Afrikaa kibbaatti galanidha. Hedduun ammoo faddaalota nama seeraan ala daddabarsaniin karaatti dararamu. Dararaa hamaan baqattoota Itoophiyaa, Sudaan dabalatee biyyoota Arabaa adda addaa keessa jiran irraa akka ga'us ni himama. Ministeerri muummee UK Liz Truss gaafatam Conservative Partiin irra eedduu baachuu hanqachuu amanuun aangoo gadhiisuu beeksifte. Guyyoota 44 qofa aangoo harka turte Truss seenaa biyyattii keessaa ministeerri muummee yeroo gabaabaaf bulchitaate. UK'n yeroo dheeraa fi guddin dinagdee harkifata qabachaa jirtuu fi dhaabni isaanii sun akka jijjiirtu filachuu dubbatti. Liz Truss ministeera muummee UK xumuraa giiftii Elizaabeet lammaffaa du'a isaanii guyyoota 2 dursuun muudanidha. Yeroon bulchiinsa Liz Truss sababa du'a giiftii Elizaabeetiin guyyoota gaddaa 10 akka biyyaatti labsamaniin eegale. Har'a osoo hin turin guyyoota 45 keessatti xumurame. Kun seenaa biyyattii keessatti yeroo bulchiinsa gabaabaa isa jalqabaati. Ministeerri muummee United Kingdom haaraan filamu yeroo jalqabaaf mooticha Charles Arfaffaa ilma giiftii Elizaabeetiin muudama jechuudha. George Kaanin namni jedhaman bara 1827 ministeera muummee United Kingdom ta'anii guyyoota 119 erga bulchanii osoo aangoorra jiranii boqotanii. Kun yeroo bulchiinsa ministeera muummee UK gabaabaa jedhamee beekama ture. Hanga kan Liz Truss har'a dhaga'amutti jechuudha. Liz Truss ariitiidhaan gara rakkoowwan jajjabduu biyyattii keessa jiraniitti fiiguun aangoo akka gadhiistuuf saaxileera. Deeggarsa isheetiin ministeerri faayinaansii UK Kwasi Kwarteng gibira biyyattii paawundii biiliyoona 45 xiqqeessuu ibsite. Kun Liz aangoo qabachuun torban sadaffaa irratti ture. Haa ta'u malee murtoon kun dinagdee biyyaa akka malee waan miidheef qeeqameera.
Liistras yeroo sana waanuma ta'uu qabu murtoo sirriidha jettus amma hundisaa bakka duraatti deebifameera. Kwarteng ministeerri faayinaansii murtee kana dabarsites aangoorraa kaafamteetti. Miseensonni paartii koonzervaatiif Liistras murtee isheen fudhattu hordofuun ifatti ishee mormaniiru. Hedduun isaanii akka aangoo gallakkiftuuf gaafatan. Ministeerri dhimma biyya keessaa Su'eelaa Bireevmaan ofiin aangoo gadhiisuuf himuun rifaatu uume. Qaawwa kana guutuuf paartii mormituu keessaa Grant Shapsii fi Jeremy Hunt garee ishee ol aanoo keessatti muudde. Kun hundi erga ta'e Liistras waan waadaa galte raawwachuu hin dandeenye jechuun aangoo gadhiisuu ishee ibsite. I came into office at a time of great economic. Yeroon gara aangootti dhufe yeroo rakkoo dinagdee guddaan akka addunyaatti jiruttidha. Maatii fi namootni biizinasa qaban akkamitti akka gatii annisaa fi kaan kaffalan yaaddahaa turan. Waraanni Yuukireen ardii guutuuf yaaddoo ta'eera. Biyyi keenya yeroo dheeraaf guddina dinagdee xiqqaa galmeessaa turte. Paartiin koonzervaatiif haala kana akkan jijjiiruuf na filate. Brexit akka carraatti fayyadamuun gibira xiqqaa fi guddina dinagdee guddaa karoorsine. Garuu waan paartiin koonzervaatiif na filateef bahachuuf waan hin dandeenyeef aangoo hooggansa paartii koo gadhiiseera. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Ministeerri muummee UK duraanii Boris Johnson labsii uggura COVID mootummaan biyyattii labse cabsuun sagantaa guyyaa dhalootaa irratti argamte jedhamuun mormii guddaan erga irratti ka'ee aangoo gallakkisan. Johnson waggoota 3 ta'aniif UK bulchaniiru. Boris Johnson aangoo gadhiisuu hordofee Riishi Sunak caalaa sagalee argachuun aangoo kan argatan. Liistras guyyaa 45 qofa aangoo irra turuun har'a aangoo gadhiisuu ibsaniiru. Ministeerri muummee UK haaraan aduu torbanii keessatti kan beekamu ta'a. Dhaggeeffattoonni namoota gabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii marii nageen mootummaa fi TPLF jidduutti onkololees 24 geggeeffamuuf akka ta'e himama. Gamtaan Afrikaa marii kan geggeessu yoo ta'u kanaan dura mariin geggeeffamuuf ture sababa hanqina loojistikiin dabarfame ture. Naannoo Tigraayitti daa'imman 2450 hanqina midhaan nyaataatiin hubamanii du'uu BBC'n hubate. Waggoota 3 waraanan dura hanqina nyaataatiin daa'imman 508 du'anii turan. Bardabree 1909 barkan ammoo lakkoofsisuun akkuma 2500 ol koree jira. Sababa waraanaa fi daa'imman hedduun hospitaal ga'uu waan hin dandeenyeef lakkoofsi kun kan caaluu danda'a jedhan daktaroonni. Daa'imman 100 hordofee Indoneeziyaatti qorsi yookiin qorichi shirooppii akka hin gurguramne dhowwame. Kun erga daa'imman 70 Gambiyaatti qorsi qufaa fudhachuun du'uun dhaga'ame. Jalqabbii kana dhaabbati fayyaa addunyaa qorsi qufaa 4 Indiyaatti oomishamu irratti akeekkachiisee ture. Pireezidantiin Madagaskar ministeerri muummee alaa biyyattii yaa'ii UN irratti Raashiyaa balaaleffate jechuun aangoo irraa kaasuu himan. Biyyooti Afrikaa hedduun dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irratti yaada isaanii kennuu irraa of qusatanii turan. Kanaan dura Madagaskar gam tokkollee hin deeggartu turte. Buutamii namoota Naayijeeriyaa tammaachuun hamma hidhattoonni daktaroota xiyyeeffachuu himan. Pireezidantiin waldaa daktaroota Naayijeeriyaa biyyattiin amma daktarootaa fi bakka mijaa hin taane dubbata. Haleellaa dhiyeen kanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa tammaateen namoonni hedduun du'anii kumaataman kan lakkaa'aman qe'ee isaaniirra buqqa'uun rakkachaa jiran. Uummata kan gargaaruu fi namoonni fedhii qaban wal qabatanii uummata kadhachaa jiru. Namoonni buqqaan kun eessa qubatanii fi deeggarsa godhamaa jiruu fi koree gargaarsa keessaa tokko ta'e Dr. Guutuu Teessoo gaafanne. Namoonni buqqaan kun akka warri achi qaamaan argamanii argan akka jedhanitti iddoo 2-3 qubatanii jiru ka jedhuudha. Kan illee gara Wallagga Lixaatti asichi deemanii jira. Kan magaalaa Shaambuu Yuunivarsiitii Hofaa keessa dhufee qubatanii jira jedhanii kan akkasumallee buufata konkolaataatiin dhaabbilee garaagaraa keessa qubatanii jira. Kan immoo gara numa fira qabu maatii qabutti illee kan baqate akka jiranidha kan namoonni gadi bu'anii ilaalanii ol deebi'an dubbatanii. Uummanni sun haala akkamii keessa jiru warri deemee ilaalee maal isaniin jedhe? Warri deemanii ilaalan kun gaanii dhaabbata Lanniif jedhu kan Yuunivarsiitii Wallaggaa jalatti hundaa'uudhaan dhaabbata seera qabeessummaa dhaabbatanidha. Isaan akka jedhanitti gaan haalli uummanni sun keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf garmalee kan nama gaddisiisudha. Fakkeenyaaf namni gaafa buqqaatii akkasii kun itti dhuftu
qabeenya isaa dhiisee ni alleetuun fudhatiin akkumatti balaan irra geenye kan namni kan fiigee lubbuu baafatu. Kanaaf harka qullaa qaba'ee jira, kan wayyaa ofitti uffanne hin qabnetu jira, kan daa'immaa fuudhee ba'etu jira, shamarran illee akkasumallee dadhabbii qabantu jira. Kanaaf wanti nyaatan, wanti dhugan, wanti uffatan, wanti keessa bulan, wanti ittiin liqatan, wanti ittiin akkuma namaatti socho'uuf isaan barbaachisullee kan kompiliitii hin qabne faatu keessa jira. Kan namni irraa du'etu jira, kan neetwoorkiif kominikeeshiniin isin jiru saabateef kan lubbuun hafeellee isatti baqate ollaan isaanii kan hin beeknetu jira. Kanaaf rakkoo baay'ee hamaa keessa akka jiranidha gabaasii achi ol dhufu kan argisiisu. Namoonni deeggarsa barbaadan kun lakkoofsi isaanii hagamfaa ga'uu danda'a? Aanaa sadiidha kan jedhame namni uummanni aanaa sadii keessaa buqqa'e hangam baay'achuu akka danda'u akkasumatti tilmaamuun ni danda'ama. Agartee yuunivarsiitii Shaambuu kaampasii Wallaggaa yuunivarsiitii Shaambuu keessa jiru dhufee namni itti duude namoota 100 qubatti lakkaa'amanidha. Kun iddoo tokko iddoo garaagaraatti akkasuma uummata 1000 lakkaa'anidha. Ati uummata nama 500 takka uummata nama 1000 waa jennu miti uummata aanaa sadiitu garmaleedha kan isaan miidhamanii. Kanaaf kuma hedduu ta'uu akka isaan danda'anii eenyuyyuu tilmaamuun nama rakkisu garuu namoota kuma hedduutti lakkaa'amudha kan miidhamni hamaan irra ga'ee jiru. Ammaatti deeggarsi homaatu dhaqqabe? Lammiif dhaabbati jedhu kuni kan hin jedhee waan akka nyaataa, waan akka uffataa, waan akka meeshaa mana keessaa kana waa hedduu kallattii garaagaraa irraa mobilaayizii godhee gargaaraati ture. Qaamoleen garaagaraa illee waa walitti kuusanii midhaan gara kuntaala 1,000 5,000 illee fe'anii kan erganiitti jira. Waan nama dhibu keessaa midhaan gara kuntaala 5,000 takkaa yoo dhaqee kiiloo 20 kiiloo 30 gadi wal ga'e jedhudha kan yeroo darbe gaafa isaan Finfinnee dhufan wajjin mari'an. Maatiin namni tokko gaan kiiloo 20 kana daa'imatu jala jira hangam jiraachisuu danda'an jedhu gaan tilmaamuun hin danda'amaa jecha engadda kanallee kan dhageenye maali uummanni naannoo Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa jira waa qabanii akka konkolaataa 2-3 asitti gara sanatti arganii akka jiranidha kan dhageenye. Akkasumas illee dhaabbatii akkasuma volontarii ta'anii maallaqa walitti qabanii midhaan kan bitanii gargaarsi kennamaa jiru rakkoon achi jiru waaqaaf lafa warreen achi dhufan kun gaafa dubbatanii jechaadha. Saayikoosooshaal sappoortii barbaadu namatu irraa dhume maatii tokko keessaa kan namni 3-4 du'eefaatu jira kan jedhachaa jiran kan qabeenyi kompiliitilii jalaa qisaasame beeladi isaan qaban jalaa dhume manni isaanii gubate oomishi isaanii gubateedha baay'een isaanii. Warra kanaa kun midhaan duwwaa kennuufi miti uffata barbaachisaa, tajaajila fayyaa barbaachisaa, tajaajila xinsammuu barbaachisaa, gargaarsi ni barbaadu waa hedduudha. Yeroo hangammaatti isaan dubbatanitti waa dhiyaachaa jiru waa baay'ee muraasa uummanni asiifachi jedhee birmatu qofa akka ta'edha. Sunuu maaltu nama yaaddeessaaf nama gaddisiisa. Uummanni Oromoo hangana bal'aa ta'e, uummanni Oromoo hanga kana ga'u jiraate, uummata aanaa sadiirraa balaan hanga kanaa gaafa irra ga'u birmannaa irratti waan argisiifamaa jiru baay'ee kan nama mufachiisu, kan nama gaddisiisuu fi hamilee namaallee kan tuqu ta'eetu mul'ata. Isan gargaarsiisan geessu jirtan maal fa'a? Baankii sadiittitu lakkoofsa herregaa banne namoonni guyyaan galchaa jiru waan nama dhibuun hanga gaafa haasawaa jiru. Sakandii kanaatti baankii hojii gamtaatti mallaqni galee 72,320 qofaadha. Oromiyaa International Baankiitti kan galite birrii qarshii Itoophiyaa 7,650 qofaadha. Baankii daldala Itoophiyaa keessa gara 100 takkaaf wayii ka ta'utu immoo akkasuma jira. Mee egaa mallaqa kana maaltu godhama? Waa takkitti waa xiqqoo gochuun ni danda'a jechuuf kana marakkisudha jecha. Kanaaf maal yaadnee manga torban kana eegnee akkuma nama dhuunfaatu namoonni waadaa gaggalan turaniiru yookaan irraa waa argachuu dandeenye waliin qabnee dhaabbata lammiif jedhu kana waamnee waan isaan gargaarsa kana waajjiraalee achitti banatanii jiru achi keessatti illee staafa qaxaratanii hojiiwwan hojjechaa jiran sababa jiruuf qaama mootummaa gajjallaa jiru wajjin ta'uudhaan waan isaan hojjechaa jiran sababa jiruu fi mallaqa kana isaanitti laannee baankii isteetimentiin baamnaa maqaa namoota mallaqa kana gumaacha wajjin listiin qabamee isaanitti laannaa isaan immoo waan godhanii waan ittiin bitan nagaheesaa ofiishaalii nuu kennanii warra namoota kana gumaachaniif illee gabaasa kun akka jedhudha malee amma kanaan ofii keenya kana yoo jenne konkolaataa kiraa ittiin fuune meeshaa ittiin fuune loojistiksii garaagaraa ittiin dandeenye wanti uummata sana bira gahuyyuu jiraatu jechaadha. Garspoortiin Arsenal fi PSV'n waliin taphatanii akka boqonnaatti galchi malee yookiin 0-0 jiranii Aston Villa fi Fulham waliin taphatu akkasumas Leeds United fi Leicester City illeen waliin taphatanii
Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa mi'eessan baalii ba'ee jimma fakkaata. Mi'eessanii qoranii dubbiin dhiiraa dharaatti dhuga fakkaata jedhan. Hiikan isa maani kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taaddasaa. Gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Akbor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.